Sagantaan ashaaraa magariisaa bara kanaa akka biyyaatti mata duree dhaabuun dandamachuuf jedhuun kan gaggeeffamudha. Kana jechuun biqiltuu dhaabuudhaan dafqaaf xaarii keenyaan waan kanaan dura nu jalaa badee ture kan itti deeffannu akka addunyaatti kan qolee keenyatti ol qaban kanaan dura rakkoo dhiqama biyyeetiin sababa jijjiirama qilleensaa fi rakkoowwan walitti dhaaman kan biraatiin biyyi keenya qamadii kadhachaa turte boqonnaa kadhaa qamadii jalaatti baatee wabii nyaataatiin itti of dandeessu harka wal qabannee uummata keenya wajjiniin taanee mul'ata guddaa kana milkeessuudhaaf kan kaayyee uffate waan ta'eef mata duree kanaan moggaafan. Akka naannoo Oromiyaattis sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuudhaaf caasaa gandaa akka haaraatti diriirfame bu'uura godhachuudhaan gandoota baadiyyaa qabnu hunda keessatti tokkoon isaanii keessatti yoo xiqqaate buufanni biqiltuu torba akka bu'uureffamu labsamee hojjetamaa turee jira. Qophii bara kanaaf taasifame keessattis biqiltuun biiliyoona 5.2 ol ta'u buufata biqiltuu 38,000 ol keessatti qophaa'ee yeroo ammaa kana iddoo haalli qilleensaa mijataa ta'ee fi iddoo roobni qaqqabetti dhaabbiinsaa eegalamee jira. Biqiltuun bara kana qopheessin akka armaan duraa karaama barame qofaan kan dhaabamu otoo hin taane gandoota baadiyyaa qabnu hunda keessatti mata duree gaaddisa dhalootaa jedhuun gandi tokkoonsaa iddootti biqiltuu dhaabee kunuus akka bosonaatti akka gaaddisa dhalootaatti akka paarkiitti itti fayyadamu tajaajila adda addaatiif oolchuu akka danda'u karoorfamee gandi tokko yoo xiqqaate gaaddisa dhalootaa tokko akka qabaatu kaayyeffamee hojjetamaa jira. Kanas akka milkeessinu shakkii tokko hin qabu. Sagantaan ashaaraa magariisaa inisheetiiviiwwan kabajamoo muummicha ministeeraa keenya looreeta nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmediin bocamanii milkaa'ina olaanaadhaan hojiirra oolan keessaa isa ijoo isa tokkodha. Akkuma beekamu sagantaan ashaaraa magariisaa waggaa 7 dura bara 2011 labsame. Erga sagantaan kun diriirfame kaasee akka naannoo Oromiyaatti biqiltuun biiliyoona 23.5 ol qophaa'ee dhaabbatee jira. Kanaan immoo lafti hektaara miiliyoona 6.8 ol ta'u uwwifamuu danda'ee jira jechuudha. Biqiltuun dhaabbate kun dhibbeentaa 84 ol kan dandamate yommuu ta'u uwwisa bosona naannoo keenyaa waggaa 7 dura dhibbeentaa 17 irra ture. Har'a dhibbeentaa 29 irraan gahuun danda'amee jira. Kun addunyaa irratti mataa biyya keenyaa ol qabee kan agarsiisu milkaa'ina olaanaaf milkaa'ina guddaa dafqa xaariif dhamaatii uummata keenyaatiin kan milkaa'e waan ta'eef hundumti keessan as keessatti kan qooda fudhattan baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Sagantaan ashaaraa magariisaa erga jalqabamee bu'aa hedduu biyya keenyaaf buusuu jalqabee jira. Kuufamni bishaanii biyya keenyaa haphatee ture deebi'uu jalqabeera. Maddawwan burqaawwan bishaanii goganii turan iddoo sagantaa ashaaraa magariisaatiin uffatan irratti irra deebiidhaan burquu jalqabanii jiru. Sana qofa otoo hin taane laggeenii fi haroowwan gurguddaan kanaan dura mancahanii badanii turan amma iddootti deebi'uu jalqabanii jiru. Kanaaf haroon Haramaayaa, haroon Abijaattaa fakkeenya guddaa nuu ta'uu danda'u. Sana malees lafti qonnaa, lafti dheedichaa sababa dhiqama biyyeetiin faayidaadhaan ala ta'ee ture tuttuqaa irraa bilisa gochuu keenyaan sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuu adda addaatiin uwwisuu jalqabuu keenyaan deebi'anii tajaajila akka kennan ta'uu danda'anii jiru. Diinagdeen keenya akka waliigalaatti jijjiirama qilleensaa wajjiniin ol qabatee rakkoo jiru dandamatee fuulduratti tarkaanfachuu akka danda'u sagantaa taasisaa jirudha. Kana malees sagantaan ashaaraa magariisaa kun dargaggoota keenyaaf madda carraa hojii guddaa ta'ee jira. Akkuma hundi keessan quba qabdan buufata biqiltuu 38,000 ol akka naannoo Oromiyaatti qabnu kana keessa irra jireessi isaanii waldaawwan intarpiraayizii maayikiroof xixiqqaatiin abbummaan isaanii kan qabamedha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni biqiltuu dhaabanii kunuunsuudhaan biqiltuu sana gabaadhaaf dhiyeessuudhaan madda galii godhatanii jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuu kan itti danda'anidha. Sana qofas otoo hin taane akkuma gaara Sonqollee irratti irra biqiltuu dhaabne kana dargaggoonni waldaadhaan ijaaramanii biqiltuuwwan muduraa, biqiltuuwwan nyaata namaaf beelladaatiif ta'u dhaabanii kunuunsuudhaan akkasumas horsiisa kanniisaa, horsiisa horiitiin fayyadamaa ta'uu danda'anii jiru. Kanaaf
sagantaan ashaaraa magariisaa akkasumatti kan ilaalamu otoo hin taane hiikoo fi faayidaa diinagdee inni qabu baay'ee olaanaa akka ta'e ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Gabbinaaf fayyummaa biyya keenyaa deebisuu irrattis qoodi inni qabaachaa jiru qooda olaanaadha. Bineensonni bosonaa kanaan dura baqatanii badanii turan akkuma hundi keessan quba qabdan bakka bosonni deebi'ee sirriitti qabatetti qe'eetti deebi'uu bosonatti deebi'uu haala isaanitti jalqabantu jira. Kanarraa ka'uudhaan sagantaan ashaaraa magariisaa waggoottan darban darbe jalqabame dachee abbootiin keenya armaan dura akaakileen keenya armaan dura bosonaan uwwifamtee nu dhaalchisanii turan eeguuf kunuunsuu dadhabnee kan mancaasnee turre sana duudha keenya ganamaatti adeebinu biqiltuu haa dhaabnu haa kunuunsinu uumamaa fi uumaa wajjiniin hariiroo gaariidhaan haa jiraannu kan jedhu ejjennoon kun qabatamee haala sanaan deemamuunsa seenaa biyya kanaa keessatti ergamaa fi kallattii akkasumas immoo mul'ata hooggansi boce uummanni sirnaan fudhatee hojiitti hiikuusaa qabatamaatti kan agarsiisee fi sagantaa milkaa'ina olaanaa galmeessisee akka ta'e sirriitti kan irraa baratamudha. Kanaaf ammas irra deebi'ee biqiltuu dhaabuun waan tokko biqiltuu dhaabuun gaarreen akkasitiin qullaatti hafanii turan sana sagantaa misooma sululaatiin biyyee kana dandamachiisuudhaaf tattaafachuun waan tokko waa hundaa olitti garuu biqiltuu dhaabne kana duukaa buunee kunuunsinee abbaa itti goonee sirriitti jechuudha akka aadaaf duudha keenyaatti namni biqiltuu ola deemtu akka inni hin kunne akka inni hin murre taasifnee dachee keenya deebisnee uwwisuun itti gaafatamummaa keenya akka ta'e irra deebi'ee isin yaadachiisuun barbaada. Carraa kanaan sagantaan ashaaraa magariisaa bara kana akka biyyaatti dhaabuun dandamachuuf jedhu akka naannoo Oromiyaatti immoo sagantaa gaaddisa dhalootaatiin gandoota Oromiyaa hunda keessatti iddoowwan bosonaa fi paarkii hundeessuu kaayyeeffate guyyaa har'aa ifatti godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wancii gaara Sonqollee irratti kan eegale ta'uu isaan ibsaa. Qooda fudhattoota hunda asirratti hirmaattan sagantaan kun haala kanaan miidhagee akka milkaa'u taasiftan hundumtu keessanuu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Yeroo kanarraa kaasee akkaataa haalli qilleensaa agiroo ekooloojiin keenya eeyyamutti guutuu Oromiyaatti bara kana biqiltuu biiliyoona 5.2 dhaabnee kan kunuunsinu ta'a.